Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa akkasumas kabajamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jecha egaan yeroo ammaa kana waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensota damee Finfinnee fi magaalaa Shaggar waliin hundeeffama qusannoof liqii ilaalchisuun yaa'ii gaggeessee ture. Isa kana maal fakkaata kan jedhu waa'ila kiyya Muhammad Said waliin marii kan gaggeessinu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya gama ogummaa kaameraatiin Fatila Warqi Dassaalanyii fi Abdii Sabaan nu faana turu. Egaan akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee gurguddaa tibbana hojjete keessaa tokko yaa'ii qusannaa fi liqii ilaalchisuudhaan miseensota damee Finfinnee fi Shaggar waliin yaa'ii adeemsiteetti kan jiru. Yaa'iin kunis kan gaggeeffame bakka komishiinaroonni garaagaraa fi akkasumas hojii gaggeessan waldaa qusannaa fi liqii argamanittidha. Miseensonni keenyas immoo miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa damee Finfinnee fi Shaggar waamicha taasifameef kabajanii argamaniiti kan jiru. Mee mariin gama saniin taasifame maal fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya biraan haageen. Hayya hordoftoota sagantaa keenya egaa akkuma sagantaan keenya jalqabee itti fufee jirutti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Damee Finfinneetii fi akkasumas immoo kan magaalaa Shaggar keessatti argaman kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Yaa'ii waliigalaadha gaggeesseeti kan ture yaa'ii waliigalaa san gubbaa irratti egaa mata duree gurguddoo lama irratti kan wal mari'ataatiin turani. Mariin guyyaa san ture kan gaggeeffamaatiin ture. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha eebbaa baariif reestooraantii kan taasisu irratti fi akkasumas ammoo qusannaa fi liqii irratti kan mari'atamaatiidha kan oole. Egaa gaazexeessitoota teenya sun kana fakkaataa maaduriin guyyaa sanii haala kanaan kan gaggeeffame achi gubbaa irratti egaa keessummoota gurguddootu argameeti kan jiru. Miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha kan magaalaa Shaggarii fi akkasumas ammoo damee Finfinnee keessatti argaman achitti argamaniiti kan jirani. Iddoon walga'iitillee galmi iddoo lamatti qoodame achirraan walga'uu dhabeeti kan akka malee miseensonni akka malee dhufaati kan turani. Waltajjii baay'ee bareedaadha kan ture. Akkuma siif kaasee eebba baariif reestooraantii fuullee keenya jiru haala kamiin eebbisiisuu qabna miseensi damee kana keessa jiru itti gaafatamummaa isaa bahachuu qaba qaamonni kan akkuma itti gaafatamummaa isaa bahan kan jedhuu fi akkasumas immoo miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha akkamitti qusannaa fi liqii kana keessatti fayyadamanii ittiin fayyadamuu akka danda'an irratti kan waliigalamaa yookaan wal mari'atamaadha kan ture. Achi gubbaatti egaa ergaa bagaa nagaan dhuftanii kan taasisan hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Pirezidaant Sanyii Edashuu Looseedha. Haala kanaan saaqaniitii kan jirani isaan daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa caffee saakoo jennee guyyaa irraa kan calqabnuuf maaliif kan keessoo isaa irratti himna saniin dursa kabajamtoonni jaalatamtoonni miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Finfinnee irraas naannaa Finfinnee Shaggarsiitii irraas akkasumas Oromiyaa irraa godinaalee adda addaatti irra warreen dhuftan isin argaa jiran warri aggaaruus kan dhuftan jirtu warri fagoo irrattis baga dhuftanii anaa dhufuu baga nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan jedhanidha. Koreewwan aarsaa kaffalanii asitti na wajjin jiran caalmatti iyyuu koomishinara hojii gamtaa Itoophiyaadha. Obbo Biraanuu dhufeera. Daayirikteera gurmaa'inaaf babal'ina qusannoof liqii nu biratti argamu isaatii haamileen haalaadhaafidha. Egaa haaluma wal fakkaatuun ergaan bagaa nagaan dhuftanii egaa taasisameen boodatti immoo kabajamoo obbo Biraanuu dhufeera waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa irratti hojii gaggeessaa qusannaa fi liqii isaanillee haala kanaan haasaa bariinsaa isaanii gubbaatti ergaa dabarsaniiti kan jirani haasaa isaanii waliin daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Calqabarratti waldaa kana bifa kanaan dargaggeessi amma kana baay'atu dargaggeessa Oromoos ta'ee I hope akkan hubadhutti hubannoo isaa qabutti dargaggoota Oromoon alas kan jiru akka biyya kanaatti mallattoo guddaa dargaggeessaaf kan ta'uu danda'u waldaa guddaa kanatti dhaabbatee dhugaa dubbachuudhaaf waldaan kun yeroo dhaabbatu akka koomishinii waldaa hojii gamtaatti odeeffannoo isaa qaba qubas qaba waldichi akka waldaatti akka beekamtii argatu erga ta'ee booda
dhawaataan hubannoowwan uumamaa dhufeen keessumaayyuu immoo namoonni waldaa kana hoogganan koomitmentii isaan qabanii fi onneen isaan keessa jiru baay'ee ol ka'aa waan ta'eef waltajjiiwwan gurguddaa jiru irrattis faayidaa waldaa kanaa ibsaa dhawaatuma hubatamaa dhufee jira. Akkuma jedhameyyuu as keessatti dhuguma dinagdee dargaggoota Oromoo furuu keessatti waldaan kun bu'a qabeessa akka ta'ee fi bu'aa fidus akka danda'amu adeemsuma keessa hubatamaa dhufee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti amma kan ilaallu waldoota akka biyyaatti qabnu keessaa waldaan kun waldaa umurii dheeraa ture miti. Akka biyyaatti waldoonni waggaa 40 waggaa 50tti siqan jiru. Finfinnee kana keessaa keessumaayyuu gara waggaa 50tti kan siqan jiru waldoonni baay'een. Waldaan kun garuu waldaa ganaa reefu dargaggeessa. Akkuma dargaggeessaan uumame umuriin isaas dargaggeessa. Haa ta'uutii garuu akka waldoota biyyaatti qabnu keessaa waldoota adda duree jedhaman keessatti dhufee jira jechaadha yeroo gabaabaa kana keessatti. Kanaaf namoota kana hoogganaa turaniis ta'ee isiniifis otoo yeroo tokko hamilee gaarii kennitan natti tola baay'ee. Kun calluma jedheen dhufu baay'ee biizineesii waldaa kana namoota beekutu keessa isaa hubata malee nama sakaanii ifan ta'u. Sababni isaa biizineesiin waldaa akka biizineesii sakaanii gadhiifamee akka barbaadametti kan hojjetamu miti. Baay'ee bu'aa bahii qaba waan hedduu keessa darbuu barbaada. Kanaaf nama hamma kana baay'atu kana yaada nama hamma kana baay'atu akka biyyaatti jiru kana iddoo tokko godhanii biizineesii hojjechuun baay'ee ulfaata. Kanaaf bu'aa gaarii haala gaarii daandii gaarii irra jira waldaan kuni. I hope yeroo gabaabaa keessatti waldaan kun akkuma biyyaatti miti akkuma Afrikaatti waldaa adda duree ta'a jennee yaadna. Waldaa adda duree ta'ee mallattoo guddaa ta'ee muuxannoo dargaggeessaafis ta'ee dargaggoota isa kaaniifis akka qoodu akka biyyaatti ammayyuu dargaggoota biyyaatiif qoodaa jira. I hope waldaan hamma kana ga'u dargaggeessaan hundaa hin beeku baay'eesa. Calqabbiin isuma kana isa kanatti aanee warri dhufaa jiran jiru. Akka biyya kanaatti muuxannoo guddaa hiraa jira. Haa ta'u garuu akka Afrikaattis immoo muuxannoo guddaa waldaa hedduu ta'a jedhee yaada. Isa kanaaf egaa wal hubachuun baay'ee murteessaa ta'a. As keessatti biizineesii waldaati kan hojjetamu. Biizineesiidhaa kan hojjetamu. Biizineesiin immoo biizineesii waldaa immoo adda. Maybe booddee waa'ee qusannoof liqaa kanarratti yeroo gabaabaa nan argadhee yaada achirratti maalinni waan adda isa godhu waan jedhu irratti booddee kaasuudhaaf nan yaala. Ammaaf garuu affeerraa naa godhameef galata guddaa galchaa waltajjicha asumaan saaqamuu isaan ibsaa galatuma ulfaadha. Kuni kan akka jirutti ta'ee egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Haga guyyaa har'aatti akkaataa daldala akkasumas immoo rakkoo mana jireenya furuu fi wantoota kana wajjin wal qabatan hiyyummaa mo'achuu irratti xiyyeeffatee kan hojjetaatiin turedha. Waldaan keenyas itti fayyadamuu akka qabu murteessuudhaan damee magaalaa Finfinneetii fi Shaggar mariisee ragaa pirezidaantiin keenya asirratti egaa qusannaa fi liqiin kuni ijaarsa mana fuullee keenya nu eeggataatiin jiru kan miseensi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaa gaggeessan akkasumas ammoo jiruuf jireenya isaanii keessatti gareenis ta'ee dhuunfaadhaan hiyyummaa keessaa bahuu irratti xiyyeeffatuudhaan carraan kun dhufeeti kan jiru. Carraan kun nama kamuu darbuu akka hin qabne pirezidaantiin akkasumas immoo keessummaan kabajaa keenya guyyaa san dhufe himaatiidha kan ture. Isarratti qusannaa fi liqiin maalidha? Maal fakkaata kan jedhu achiin mee atillee gama keetiin qusannaa fi liqii gubbaarratti mee haala kamiin ilaalaa turte atillee gama keetiin waan jiru. Tole galatoomii egaa akkuma beekamu ol kaatan malee ol kaaniin fuudhu jedha Oromoon qusannaa fi liqii kanaan wal qabatee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhimmoota diinagdeetiin wal qabatan kan garagaraa irratti bu'uureeffatee hojjechaati kan jiru. Namni tokko diinagdee isaa akkamiin qusachuu danda'a gara fuulduraatti akkamiin ol guddisuu danda'a kan jedhu ibsi bal'aan taasifamee fi booda waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin immoo maaltu wal qabsiisaa kaayyoon isaa maayinni bu'uurri isaa hoo maalidha kan jedhu yaada bal'aatu ka'ee miseensota kam hundumaaf warra guyyaa sana irratti argaman hundumaafu ibsi bal'aan taasifameeti kan jiru. Gamanuma wal qabatee akkuma sila kaastee dhimma mana jireenyaa wajjin wal qabatee namni kamuu maallaqa sheerii ittiin bitate qofaan mana jireenyaa ijaarrachuudha kan akka hin dandeenye qusannaaf liqii kana faana wal qabatee akkamiin gara fuulduraatti akkamiin qusatee gara fuulduraatti ikoonomii isaa ol guddisee ta'u gara guddinaatti ce'a kan jedhu yaadota bal'aadha kan ka'e ibsi bal'aanis taasifameef jira jechuudha. Dhugaban
gamtaa lalisteenya haalli achi gobbaatti mariin ture baay'ee bareedaa ture. Hirmaattonni achi keessa turan miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha. Guyyaa kana hirmaatan egaa dhiirota irraas akkasumas shamarroota irraa dabalatee dargaggoota akkasumas immoo namoota buleeyyii irraa gaaffii fi yaada ciccimaatu ka'aatiidha kan ture. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha. Miseensota ciccimoo ta'an gahee hojii garaagaraa of keessaa dandeettii qaban umriin isaanii dargaggummaa keessa jiranillee fi kanneen kana fakkaatan hirmaachisee namoota buleeyyiillee achi keessatti kan qabudha jechuudha waldaan kuni. Kanarratti egaa dhugaa dubbachuudhaaf mariin gaafas ture akka miseensummaa qofaatu osoo hin taane akka jiruuf jireenya ilma namaa keessatti namni tokko akkamitti qusatee jiraachuu akka qabu haala kamiin jireenya manasaa fooyyeffatu akka qabu rakkoo sababa dinagdeetiin wal qabsiise namni tokko hiyyummaa keessatti akka hin kufne jiruuf jireenyi isaa fooyyaa akka ta'u akkasumas egaa namni yaada kana yeroo baay'ee kaafna lalisee teenya namni dinagdee hin qabne ergamtuu namaati jedha pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa pirezidaant Sangeeta Shirlooseedha waan kana kakaasaa turre irra deebii kan galaan taane yaani tokko yoo ergaa isa cimaadha ta'e yoomuu hin dagatamu guyyuutti ka'uu danda'a waan yaadeef kana kaase kanaaf namni dinagdeedhaan ol hin kaane ergamtuu namaati kan ta'u dhugaa dubbachuudhaaf san qofaallee miti ofitti amanamummaan jiruuf jireenya ofitti konfireensii inni qabu jechuudha haalli jiruuf jireenya hawaasa keessatti jiraatu jireenya kophaa keessattis ta'e jireenya maatii jireenya ollaaf biyya waliin jiraatu walumaa galatti jiruuf jireenya isaa keessatti ofitti amanamummaan isaa waan barbaade galma geessifatuun isaa dinagdeen alatti namni socho'uun ulfaata akka ta'e akkasumas immoo egaa ilmi namaa hojjetu malee hin jijjiiramu yeroo hojjete kan jijjiirama argachuudha qabu hojii keessatti immoo bakka qusannoon hin jirretti namni jijjiiramuu hin danda'u jechuudha maallaqa argatte akkaataan ittiin qusattu akkaataan ittiin fayyadama keetii jechuudha qusannaa gaafa jennu egaa qarshii qofaa miti yeroo qusachuunis achi keessaa isa guddaadha tartiiba hojiitti kaawwatte hojii kan keessan qusannaadhaan jechuudha waan amma dhumuu qabu amma fixaa waan yerootti kennamu qabu yerootti kennaa hojiinuu in qusadhu jettee walumatti mammakataan hin ta'u jechuudha tartiiba qaba hojiin qusannaa barbaadaa jechuudha hojiis qusachaa maallaqas qusachaa tartiiba isa barbaachisu jechuudha kana gaafa jennu namni kamuu hin beeku jechuuf osoo hin taane warra hin beekne yaadachiisne kan beekuuf immoo jajjabina ta'a kanarra darbee ammas manni waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa biraan argamaatiin jiru kun egaa haasa'awwamaati kan ture mootummaan karaa lafaatiin waan irra jiru ni xumura waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha ammoo haala mijeessaa kana alatti immoo karaa maallaqaatiin baankiin kan to'atu ta'a jechuudha karaa maallaqaatiin kan dhufe kana alatti immoo ofiisaatii abbaanis waan danda'u jechuudha inni humna qabu humnaan inni maallaqa qabu maallaqaan inni immoo yaada qabu yaadaan jechuudha jechaa ture pirezidaantiin keenya achirratti yaada kaasaa turanii dhimma kanarratti bifa kanaan namni of ijaaree ijaarsa manaa kanarratti illee ariifatee akka ta'u jechuudha akkaataa illee kaafte sheeriin kaffalamaa kennamaati fayyadamaatti jiru qarshii 10,000 qarshii 10,000 tarii wanti kun dhumuu dhabuu danda'a akkaataan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaadhaa itti dhufaatiin jiru immoo yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf nama 10,000 dhiisiiti 100,000 qusate fakkaataa jechuudha haalli waldaan kun socho'aatiin jiru kaan yaada ol hin baane miidiyaaf hin baane akka waldaan kun akka qabeenya dhuunfaatti ittiin kufuudhaan jechuudha akka qabeenya dhuunfaatti barbadeessuu osoo hin taane kiyyanii bakka wareegama barbaachisutti akka nama qabeenya dhuunfaa ofii ta'etti eeguudhaan jechuudha akka ilmoo ofiitti eeguudhaan waldaan kun as qaqqabeetii kan jiru jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa mariin keenya ammas akkuma itti fufetti jira hanga xumuraatti nu faana turan ammas affeerraa keenya egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaaf gara fuulduraatti onkololeessa 30 hanga sadaasa 3tti eebba baarii fi reesturaantii eebbisiisuuf qophii jalqabaarra kan jiru gama kanaan immoo yaa'ii kanarratti miseensota argamaniif illee yaanni bal'aan ka'eeti kan jiru akkasumas immoo miseensonni baay'een keessummaa affeeranirree akka qabanii fi waraqaa waamichaarree fudhatanii kan deeman jiru mee yaada kara kanaan jiru akkasuma. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf eebbi baarii fi reesturaantii caffeedhaa kuni haala ho'aa fi bareedaa ta'een kan eebbisamuudhaaf jedhu miseensonni achi keessatti illee argaman
gahee mataa isaanii akka ba'achuu qaban sila akkuma kaafne jechuudha. Karaa kamiinuu namni gahee isaa ba'achuudha qaba. Miseensaan alatti illee deeggartoonni waldaa kana maamiltoonni akkasumas immoo namoonni hubannoo gaariidhaan ilaalcha gaariidhaan waldaa kanaaf qabu jechuudha. Qaamonni akka dhuunfaatti jiranis akkasumas immoo akka garee garaagaraa keessa jiranis ta'ee dabalatee qaamota mootummaa keessatti illee gahee garaagaraadhaa qaban jechuudha. Gahee isaaniirraa eegamu karaa seerawaa ta'een humna qabaniin dandeettii qabaniin cinaa dhaabbachuun wal jajjabeessuudha. Eebbi kun egaa qaamota waldaa kana keessa jiraniif illee faayidaa guddaadha. Akkasumas immoo namoota baarii fi reestooraantii caffee kanatti dhufanii fayyadamaniif illee faayidaan isaa guddaadha. Waldaan tokko yookaan dhaabbanni tokko yookaan qaamni dhuunfaadhaa tokko gaafa wanta akkasii eebbisiisu cinaa dhaabbachuun jajjabeessuun guddina nama sanii guddina biyyaa gammachuu sammuu nama cinaa dhaabbatee gaafa wal cinaa dhaabbatan bu'aa inni qabaate jennee kan yaadnu walumaa galatti hundeeffamni waldaatu kan of keessaa qaba jechuudha. Wanti gurmuudhaan hojjetamee fi wanni kophaa kophaa ta'e baay'ee bareedu garaagarummaa hedduu qaba milkii irratti jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo ammaa kana waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Namoota gaabii uffachuu qaban uffisiisee koreewwan dhimma waldaa kanarratti hojjechuu qaban hojjechiisee akkaataan ittiin qophaa'uu waldaa kanarraa eegamu iddoon bakkitti eebbisamu jechuudha. Iddoon eebbaa wantoonni guyyaa eebbisanii barbaachisu haal dureen tokko tokko godhamaatiidha kan jiru. Koreewwan alarraas filamanii waldaarraa illee filamanii bifa bareedaa ta'een kan socho'aati jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudha waldaan kuni egaa kuni akka jiru ta'ee turtiin guyyaa afurii eebba kanarratti kan turu jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa eebbaa dhuftanii akka achi gubbaatti argamtanillee asumaan affeerraa keenyas guddaadha. Keessaa warroonni immoo waraqaan kaa'uu xalayaan kabajaadha. Waamichi kabajaa isin biraa ga'eetiin jiru hundi keessan qaamota isin wajjin dhufuudha qabu akka gurmiitti kan dhuftan qaamota jaalattan durallee ibsaatiin turre waldaa kana cinaa akka dhaabbachuu qabanidha ergaan kooti. Gambiraatiin garuu haalli qophiin jiru baay'ee guddaadha. Kana alatti ammas fuulleetti waa hojjechuudhaaf deemna dhimma eebba baarii fi reestooraantiidha. Itti fufaa jechuudha. Torbee kana keessa yoo rabbiin jedhe dhimma kanarratti sirriitti gadi bu'iinsa jechuudha. Karaa garaagaraatiin daawwattoota keenyaaf akkasumas immoo miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiif kan dabarsinu ta'a jechuudha. Tole galatoomii yaada bal'aa dhagaa kan kaastee eebba baarii fi reestooraantii caffee kana sababeeffachuudhaan egaa qaamoleen garaagaraa qaamni mootummaa miti mootummaa fi akkasumas aangawoonni garaagaraa irratti hirmaatu jedhameeti kan eegamu. Gamanumaanus ergaa keenya haa dabarfannuuti. Hordoftoonni caffee miidiyaa akkasumas dinqisiifattoonni fi deeggartoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa eebba baarii fi reestooraantii fuula dura keenya irratti dhiyaachaa jiru kana irratti akka argamtan kabajaan isin gaafanna. Egaa maammee yaa'ii qusannoo fi liqii kana sababeeffachuun akkasumas eebba baarii fi reestooraantii nutti dhiyaachaa jiru kana sababeeffachuun mariin guyyaadhaaf taasisne kana fakkaata ture. Turtii keenyaaf guddaa galatoom. Hayyee isinillee galatooma daawwattoonni keenya atillee galatoomi. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa mariin guyyaadhaa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.